Kanaafis kottaa amantiidhaan gara teessoo ayyaana isaatti dhiyaannee irra daddarbaa keenya cubbuu keenya akkana jennee hin himanna. Karaa keenyaaf yaada keenya hundumaatiin yeroo kana fuula kee duratti gaduuf deebifna. Qalbii diddiirranna abbaa keenya ati amanamaa waan taateef abdii ati nuu kennite qabannee yakkaa keenyaaf irra daddarbaa keenya isa mul'ataaf sodakotaa hundumaa kan nurratti beektuuf argitu si kadhannaa araara keetiif ayyaana keetiin gara keenya akka ilaaltu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nu maari nu haaressi nu qulleessi. Beekaas wallaalaas kan nu yakkine jajabinaan dubbii kee utuu beennu sagalee keetiin deddeebi'uun utuu nurraa eegamu kan dadhabne yakkaa keenya nuu dhiisi. Fakkeenya gaarii ta'uun utuu nurraa barbaadamu fakkeenya ta'uu kan dadhabne
biyya lafaa keessatti isin ibsaadha nuun jette, isin soogidda nuun jette. Ibsaa ta'uun keenya, soogidda ta'uun keenya nurraa mul'achuu didurraa kan ka'e. Sababii keenyaan namooti guufatanii yoo jiraatanii yeroo kana si kadhanna garaa keenyaaf yaada keenya hundumaatiin. Irra daddarbaa keenyaaf badii keenya cubbuu keenya kana hundumaa nuu dhiisi nutti araarami. Kan abboota keenya, kan haadhota keenya, kan mucoolii keenyaaf kan dargaggoota keenya. Irra daddarbaa keenya hundumaa kan beektu kan argitu Waaqayyo abbaa keenyaaf gooftaa keenya. Yeroo kana mana kee keessa dhaabbannee dubbii kee amanannee yaada keenyaaf garaa keenya qalbii keenya hundumaatiin si fuulduratti gadoo deebi'uuna. Araarnuun jedhii nutti araarami, cubbuu keenyaaf budaa keenya hundumaatti nu qulleessi. Isa kanas abdii kee amanannee irra daddarbaa dhiisuu isa danda'u, maaruu isa danda'u, qulleessuu isa danda'u siin amanannee si kadhanna. Maqaa tokkicha ilma kee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Ani jiraataadha, ani jiraataadha. Namni jallaan karaa isaatti akka deemu akka jiraatu malee ani du'a nama jallaatti hin gammadu jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Kanaafis Waaqayyo ilma isaa biyya lafaatti ergee haduufis dabarsee kenne. Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatu malee habaduuf miti. Kanaafis garaa keessaniif yaada keessan guutuudhaan abdii Waaqayyo kenne amanachuudhaan fuula isaa duratti qalbii diddiirrattaniitu yoo taatan dhiifamuu cubbuu keessanii maqaa abbaatiif kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan Waaqa tokkootiin isinitti nan hima. Ameen. Ililleedhaaf harka walitti rukutuudhaan Waaqayyoon galata dhiyeessina. mootii keenya si galateeffannaa gaarummaa keetiif arjummaa kee tola kee hundumaaf galanni siif haa ta'u. Irra daddarbaa keenyaaf yakkaa keenya isa mul'ataa isa dhokataa hundumaa nurratti kan beektuuf kan argitu sabni kee fuula kee duratti gaduuf deebisee waan qalbii diddiirrateef
yakka keenya hundumaa kan nu dhiifte maqaan kee kana eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo egaa amantiidhaan fudhanneerra nama haala gootee har'a fuula kee dura dhaabannee si waaqeffachuu si galateeffachuu si faarfachuu akka dandeenyu dubbii kee dubbachuu dhaggeeffachuu akka dandeenyu carraa nuu kennite kan hundumaa maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Abdii isa nuu kennite dhiifama isa arganne kan ammoo gara biyya lafaatti yommuu baanu warra hin amanin gidduu yommuu jiraannu walii wajjinis yommuu deddeebinu ayyaana kana yaa Waaqayyo warra kaaniifis dabarsuu dhiifama kennuu akka dandeenyu sagalee misiraachoo sagalee dhiifamaa kana gara biyya lafaatti immoo fudhannee ba'uu akka dandeenyu hunduma keenya nu gargaari. Isatti nu jaallatte gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Ameen. Nagaan Waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Nagaa walii kennaa iddoo jirtanitti nagaa Waaqayyo walii dabarsa. Iddoo jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Mana keessanii jireenya keessaniif nagaan Waaqayyo haa baay'atu. Isa nagaa nuu kennee mana isaa keessatti argamne isaaf akka saganne isa akka waaqessinu isa nu gargaare ammas galanni isaaf haa ta'u. Nagaan isiniif haa baay'atu. Mana keessanii jireenya keessaniif nagaan Waaqayyo haa baay'atu. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Amma waaqeffannaa keenya obboloota keenya gurmuu waaqeffannaa wajjin itti fufna. Hunduma keenya Waaqayyo haa eebbisu. Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Ameen. Haleluuyaa. Ganama kanaan walii wajjiniin immoo Waaqayyoon faarsaadhaan waaqessina. Haleluuyaa. Yesuus jiraataadha. Afurri Waaqayyo, afurri qulqulluu akka nu wajjiniin iddoo kana akka boqotu. Haleluuyaa. Garaa guutuudhaan gammachuudhaan yaa Waaqayyo kottu. Afura keetiin nu wajjiniin argami qobaa keenyaas dhaabachuun barbaannu jennaan. Haleluuyaa. Gaafa Waaqayyo afur isaa nutti ergu argami isaa gaafa nu gudditu ta'u nuyi guutuudha. Haleluuyaa. Kan nu mormu tokkollee hin jiraattu. Haleluuyaa. Argamuun Waaqayyo ni gudduu haa ta'u. Haleluuyaa. Utubaatti jirre silaa badeera seenaan koo jennee Waaqayyoon galateeffanna. Haleluuyaa. Hallelujah.
Jalalle duga
Kula sadura dhaabannee faarfachuu akka dandeenyu isa nu gargaare galanni ulfinni isa duwwaatiif haa ta'u. Obboloota keenya Waaqayyo sana eebbisu eebbifamaa isaanii jenna irra deddeebine ayyaana Waaqayyo isaanii baay'isee kennaa Waaqayyo isaanii kenne kana hundumaatiif baay'ee gammanna. Waaqayyonis guddaa galateeffanna. Waaqayyo ammaallee daddabalee isin haa eebbisu. Amma kanatti humnee kutaa guyyaa har'aatiif dubbisa jalqabaaf nuu kenname yeroo itti dhageenyu ta'a. Guyyaa har'aatiif kan nuu kenname dubbisi jalqabaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessaati. Lakkoofsa 14 darbee immoo lakkoofsa 36 amma 41tti kan jiru dhageenya. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 darbee immoo 36 amma 41tti kan jiru.
The first reading is taken from Acts chapter 2, verse 14, and then from 36 to 41. Hallelujah. Akkam jirtu? Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 akkasumas lakkoofsa 36 amma 41 akkas jedha. Phexros garuu warra 11 wajjin dhaabatee sagalee isaa ol fudhatee namootatti dubbachuutti ka'e. Isin yaa warra Yihuudootaa warri Yerusaalem jiraattanis hundinuu mee hubadhaa, dubbiin koos isiniif hagalu. Egaa Waaqayyo Yesuus isa isin muka irratti fanniftanii kana gooftaadhaa fi Masii akka godhe Israa'eloonni hundinuu utuun mamin habeekani jedhe. Namoonnis kana dhaga'anii garaa isaanii baqaqe. Phexrosii fi ergamoota warra kaaniin, yaa obboloota nana, maal goonu ree jedhani. Phexros immoo, yaada garaa keessanii geeddaradhaa, cubbuun keessan akka isiniif dhiifamuufi tokkoon tokkoon keessan maqaa Yesuus Kiristoositti cuuphamaa kennaa hafuura qulqulluus hin fudhattu. Abdiin Waaqayyoo abdachiisee isinii fi ijoollee keessanii fi warra fagaatanii jiraatanii Waaqayyo keenya gooftichi itti waamu hundumaafis jedhee deebiseef. Kana malees Phexros kan biraa dubbii baay'eedhaan dhugaa isaanitti ba'e. Adaba dhaloota jal'aa kanatti dhufu jalaa oolaa jedhee cimsee isaan gorse. Warri dubbii isaa fudhatanii hin cuuphamanii. Kanaaf guyyaa sanatti akki lubbuu 3,000 isaanitti hin dabalamanii. Kun sagalee Waaqayyooti. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Har'aatiif kan nu kenname kutaa wangeelaa dhaabadhaatii dhaga'a. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 13 jalqabee amma 27tti kan jiru hin dhageenya. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 13 jalqabee amma 27tti. The gospel reading is taken from the gospel according to St. Luke chapter 24 verses 13 through 27. Gaafasuma isaan keessa namoonni lama gara mandara Yerusaalem irraa akka kiiloomeetirii 11 yookiis akka adeemsa sa'aatii 2 fagaatu. Maqaan isaas Emaa'uus jedhamu tokko in dhaqu turani. Jarri karaatti waan gidduu sana ta'e hundumaa keessanii jarri karaatti waa'ee waan gidduu sana ta'e hundumaa kaasanii haasa'aa in adeemu turani. Otoo isaanii haasa'aa irratti dudubbachaa adeemanii Yesuus ofiisaa isaan bira ga'ee isaanii wajjinis adeeme. Iji isaanii garuu isa akka hin hubanneef ittifamee ture. Yommus Yesuus, inni isin walii wajjinii haasaa adeemtan kun maali jennaan nyaara guuranii achuma dhaabatan. Isaan keessaa inni Qaliyoophaa jedhamu tokko deebisee warra Yerusaalemii jiraatan keessaa waan gidduu kana
mandaricha keessatti ta'e kan hin beekne suma duwwaadha jedhe. Inni waan attamiiti isaaniin jennaan isaan immoo waa'ee Yesuus nama Naazreeti isa gochaatti dubbiitti Waaqayyoo fi namoota duratti raajii aangoo qabeessa ture sana akka loonni warri hangafoonni warri biyya seerratanis doonii itti hafaradamuu fi dabarsanii isa kennanii akka isa fannisanis nuyi garuu kan Israa'el furu isa jennee abdannee turre. Eeyyee kana hundumaa irratti immoo kun erga ta'e har'a guyyaa sadaffaa isaati. Kana malees warri gara keenyaa keessaa dubartoonni ganama obboroo iddoo owwaalchaa dhaqan tokko akka abjuu nu godhanii isaan achi deebi'anii reeffa isaa owwaalcha keessa akka dhaban garuu ergamoonni Waaqayyoo itti mul'atanii Yesuus isaanitti Yesuus jiraataa akka ta'e itti himanii. Warra nu wajjin turani sana keessa gara owwaalichaa dhaqanii akkuma dubartoonni jedhanii ta'uusaa baran isa garuu hin argine jedhanii itti himan. Inni immoo isini gowwaa attamiiti waan raajonni jedhanii hundumaas amanuudhaaf yaanni garaa keessanii attamii daagiidha. Kiristoos kuni kana hundumaa dhiphatee ulfina isaatti akka galu ulfina isaatti galuun barbaachisaa hin turre mooree isaaniin jedhe. Innis macaafa Musee fi macaafota raajotaa hundumaa keessatti iddoo itti waa'ee isaatii fi dubbatu hundumaa isaanii hiike. Ameen. Amma akka dhaabannee jirrutti beeksisa amantii kiristiyaanaa keenyaa walii wajjin hin beeksisa. Waaqayyoof haa ta'u hundumti keenya kaanee dhaabannee macaafa faarfannaa keessanii qabadhaatii dhaabadhaa. Gara sagalee Waaqayyoo dhaga'uutti ceenaa yaada keenyaaf qalbii keenya gara dubbii Waaqayyoo dhaga'uutti deebisna. Amma yeroo kana mee akka dur faarfannutti faarfannaa durii kana sagaleedhuma keenya duwwaan akka faarfannuun barbaada. 34 jira macaafa faarfannaa keenya irraa 34 lakkoofsa yartuu faarfannaa. Yesuus na bira hin darbin maaloo kottu warra kaan yommuu barbaaddu nammoo yaadadhu. Yesuus Kiristoos maaloo kottu warra kaan yommuu barbaaddu nammoo yaadadhu jennee faarfanname. Meeshaa muuziqaa malee faarfanna hundi keenya yaada sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf ofii keenya qopheessina. Faarfannaa 34. Warra kan yombo barbadu
Nebrahin darbini maalo kottu Yesus dubbii keetiin nebrahin darbin jennee Waaqayyoon kadhanna. Gooftaanatti dubbadhu ergaanaa dabarsitu jireenya kootiif kan ta'u yaaddoo koo sodaa kootiif kan ta'u ati ergaanaaf qabda. Ani fuula kee duran jira garaa kootiif yaada koo hundumaatiin si dhaga'uudhaaf garbicha kee garbichi keetti dubbadhu jennee Waaqayyo fuulduratti yaada keenya qopheessina. Yaada yeroo kana iddoo kanatti dhiyaatanii sagalee Waaqayyoo kan nutti dubbatanii buleessa keenyaaf abbaa keenya luba Mikaa'el hundeessaati. Lubni Mikaa'el gara kanatti dhiyaatanii Waaqayyoo erga nuu kadhatanii booda sagalee Waaqayyoo nutti dubbatu. Kadhannu hundumti keenya. yaada garaa geeddarachuuniif dhiifamuun cubbuu maqaa isaatiin Yerusaalemii jalqabee saba lafarraa hundumaatti akka lallabamu jedhu caafameera. Yaa Waaqayyo Waaqa keenya, Waaqa biyya lafaa, Waaqa waldaa kiristaanaa, Waaqa kaleessaa, Waaqa boriiti. Bara baraan jiraataa hamma jettu kan geessu boonaa danda'aa jiraataa bara baraati. Yeroon isaa gahetti tokkicha ilma kee Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu jaallattee warra fagoo jiru qulqulluu sagalee keetiitiin nu qaqqabde. Inni caafame akka fiixaan ba'uufi hafuura kee isa qulqulluudhaan hirmattuu maaddii keetii dhaaltuu mootummaa keetii akka taanu hafuura kee isa qulqulluudhaan dhugaa dubbii Waaqayyoo isa karaadhaaf jireenya ta'e waan nu ibsiteef galanni. Ameen. Yaa Abbaa, ani mi'a ta'een iddoo kana ijaajja. Mi'a kanaan obboleettota Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaallatte kanatti dubbadhu. Yaa Waaqayyo dogoggoraa cubbamaa yakkamaadha. Yaa Waaqayyo kan namatti himuu raayyuu hafee ofii kootiyyuu heeruudhaani ati immoo na guuttaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Ameen.
ulfinnan dubbadhu waraqatan tarsaanii qalaman alladheen obboloota kanaaf obboleessota kana bira haa ga'u. Itti isaa barreeffamu. Buqqeessan isiniif haa ijoollee kun qabuuf ta'e Kiristoos. Galatoomaa ta'a. Barsiisonni beektonni gurguddaan akkuma yeroo baay'ee dubbatan namni Waaqayyoon arguu barbaade waldaa kiristaanaa haa ilaalu. Waldaa kiristaanaa isee Kiristoos Iyesuus dhiiga isaatiin foon isaatiin bitate. Isee karaa Iyesuus Kiristoos karaadhaaf dhugaadhaaf jireenya isaa ta'e bu'aa jirtu adeemaa jirtu. Isee isaan deddeebitu. Waldaa kiristaanaatiif kufaa ka'ii ta'e bara baay'een hojjette. Hojii waldaa kiristaanaa, adeemsi waldaa kiristaanaa, tochii waldaa kiristaanaa natti mi'aa natti dhugaa bula. Natti mi'aa natti dhugaa bula. Keessatti ani samiin biraa dhufe moggaadha. Baay'ee saba naadhi isaa bodimaa soofaan baay'ee booddeetti hafnee jiru. Dhugaa inni asinitti dubbadhee waggaatti manni barumsaa yeroo banamu yoo namni dhibbi mana barumsaa dhaqee gara waggaa dhumaatti nama 10 caalaan taatu mana barumsaa kana keessatti kanaaftu namni 90 manatti deebi'a. Har'umayyuu yoon lafan naannoo dhufeenyaan isinitti hime nama 100 keessaa ijoollee 100 dhalatu keessaa yoo baay'atan ijoollee 20-30 ta'an mana barumsaa isaanii keessa kan jiran warri kaanii hormatisuu jaldeessa qalamee eegu. Waaqayyoo mootummaa keessaan goree akka inni saba sana dammarsee ijoolleen isaanii dhiirri dubartiin akka isaan baratan akka godhu amantii kooti. Sababa baay'ee jira kan kun ta'eef sababa isaan warra isiitti miidhuu hin danda'u. Baay'ee warri nutti deddeebi'anii nu jajjabeessanii nu barsiisan warra akka nu bagannatiifaa sababa kun ta'eef beeku. Egaan har'a waldaa kiristaanaa yeroo nan gammada baay'ee isin gammada. Garuu gammachuu koo biratti immoo nan sodaadha. Wanta sodaadhu maa inni qulqulloota kanatti maalan dhugaa ba'a maalan jara kana nyaachisee obaasaa yaa gooftaa koo jedhiisanii yeroo baay'ee luboota warra na waaman akka jedhiin gaaffii gaafadhaa. Waaqayyo garuu mi'a godhatee ana keessaan isinitti haa dubbatu. Torban darbe keessaa Dr. Roberaan waa'ee nagaa cimsanii dubbatu. Waa'ee nagaa. Yesus Kiristoos du'a mo'ee cubbuu mo'ee seexana mo'ee yeroo ka'etti sagalee isa jalqabaa sagalee isa guddaa bu'uura jireenya ilmaan namaa foonitti isaa furatti isa ta'e bartoota isaatti dhiyaate nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Nagaan isiniif haa ta'u. Biyya nan dhufe mas gara biyya koo ittan isin deebisa. Biyyi koo cimaadha lafan. Biyya arbaa, biyya gafarsaa, biyya leencaa. Isa isin zuu keessatti agartan anis hamma mana kanaa ga'u gidduu na deemaa oola. Muki naannoo kooti guddina isaa hamma isaa isinitti himu. Guddina isaa dheerina isaa isinitti himu. Baay'ee guddaadha. Wanti jiru hundumtuu gaariidha naannoon koo. Waaqayyoof galanna ga'u. Namni isaas, muki isaas, uumamni isaas gaariidha naannoon akka itti dhalli guddadha. Iddoo beektii kana nagaa dhoowwatanii hacuucaa turan humni waraanaa. Humni waraanaa 2. Riphee lolaanii humni mootummaa aangoorra jiru yeroo hundumaa narratti wal qabu. BM'dhaan, Zoom'dhaan, taankiidhaan narratti wal qabaa turan. Hamaa irraa immoo xiyyaaraan narratti wal qabaa turan. Biyya gaarii akkasii kanaan nagaa dhabsiisanii nama isaas bineensa isaas rakkisaa turan. Nagaan isa kan waldaa kiristaanaa duwwaatu hin ta'in foonumattuu nagaa dhabuun uumama biyya lafaa kanarra jiru hundumaatti balaadha. Waaqayyo nagaa isiniif kennu. Yesus Kiristoos inni nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Ammallee tokkoon keessaniif mana keessaniif waldaa keessaniif biyya keessa jirtanitti nagaan isaa isiniif haa baay'atu. Kutaa keenya irratti gaarii isa waa'ee nagaa Dr. Roberaan torban irraa cimsanii nu barsiisan irratti itti fufee har'a immoo Phexros dhugaa ba'a. Waa'ee Yesus Kiristoos gooftaa dhugaa ba'a. Yesus Kiristoos gooftaadha. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin cuuphamaatii qalbii irradhaa ittiin jedhama. Egaa maal goonuree jedhan
balaatu bu'e tibba gooftaa Yesuus Kiristoos dhiphate keessa balaatu bu'e. Balaan kun yeroo bu'u immoo saba tokko gidduutti miti. Saba baay'ee qomoo adda addaa biyya adda addaatti dhufan gidduutti oduun kun dhaga'ame. Beektu kutaa keenya gara olii keessatti yoo afur qulqulluun bu'e saba baay'eetu afaan adda addaa dubbate jedha. Afaan waliin immoo hin dhaga'u jedha. Afaan adda addaa warra dubbatan kun biyya adda addaatti dhufan ikitti wal argan. Oduun isaa hammanaa gadi ga'e. Yesuus Kiristoos hamma oduu ga'a. Hamma maqaa isaa ga'a. Hamma oduu isaa ga'a. Abalu hamma maqaa isaa ga'a jedhu. Namoota ciccimaa akkatti jireenya isaanii bulfatanii jireenya isaanii miidhagfatanii biyya lafaa kana keessatti kan ga'u guddina isaanii argachuudhaaf carraaqanii abalu hamma maqaa isaa hamma maqaa keessanii geessu galataa gaaddisaa jenna galatii gaaddisii irraan argama hamma maqaa keessanii geessu jabaadhaa hamma maqaa keessanii akka geessanii waaqayyo tokko tokkoon keessanii kennaa kenneera tokko tokkoon keessanii kennaa kenneera janna laaltanii maal akka isaa janna ta'uu dideenjiinaa isinis kan mataa keessanii qabdu arjaa laaltanii maal akka isaan arjaa ta'uu dideenjiinaa isiniif si waaqayyo kennaa isiniif kenneera isa dheeraa laaltanii maaliif akka isa dheeraa sanaa ta'uu dideenjiinaa isiniifis gabaabsee miidhagsee isinii miidha waaqayyo kennaa adda addaa isiniif kenneera galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos hamma oduu hamma maqaa isaa ga'a. Saba baay'ee gidduutti immoo oduun isaa ka'ee dubbatamuutti ka'e. Kanaaf Phexros yeroo sabi sun waan ta'e kan hundumaa naanii akka lafi tochee akka guyyaan halkan ta'e geeddaramni waa'ee fannifamuu gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee dheeduu akka usaatiif geeddaramni biyya lafaarraa akka ta'e oduun isaa yeroo inni biyya lafaa raase namooti hinnaan dogoggorreen balleessine. Egaa maal goonu ree Phexros ittiin jedhan? Egaa maal goonu ree? Egaa maal goonu ree jedhan. Phexros maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qalbii diddiirradhaadhe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qalbii diddiirradhaadhe. Gooftaan eenyu fa'i beektu? Akka aadaa keenyatti gooftaa namaan hin jenna. Ilma hangafa qe'ee warra keessaniitii dhalate garraamiidhaaf abbaaf haadhaaf abboomamu biyyi jaallatu obbolaan isaa jaallatanii maatiin sun gooftaa jedhee waamu dhageessaniittu naannoo kooti akkas gooftaa ilma hangafa abbaaf haadhaaf abboomamu qomoodhaaf abboomamu maatii sana immoo yeroo hundumaa waan gaariitti agarsiisu maqaan isaa gaaddisaan naa ta'e gaaddisaa inni waaman gooftaa jedhu hammi qe'ee kana. Dhuguma gurbichisi amalli isaa abbaa haadhaaf abboomamuudhaan lammii jaallachuudhaan biyya jaallachuudhaan waan hundumaa obboloota isaa obboleettota isaa kanaaf gaarii gochuudhaan mucaa nagaadha namoota akkasii yeroo baay'ee ilaalan gooftaa jedhanii jibbamu. Kuni kan aadaati. Qomoo keessan keessa ganda isin keessaa dhuftan biyya isin keessaa dhuftan keessa wanta akkasii jiraatan hin beeku karaa koo hammoonaan gooftaa jedhanii balballi nama waaman maatiin nama waaman jiru. Ba'ummaa gaagummaa ilma hangafummaa ilma abbaa dhaalu akka jedhanii waamu. Gooftaa jedhu sooressa guddaadha. Barumsaaf biyya Dambidollootti kan guddadde. Amma nama warra Dambidolloo waame warra Dambidolloo eenyuun sooressa kamii eenyuun gooftaa jedhu jedhee gaafadhee hin beektan taatu ani beeka isin rakkisu gooftaa wasan weeru. Birrii baay'ee qabu gooftaa wasan. Sooressa cimaadha gooftaa wasan. Malam itu pun abba koros miti danya miti malam dia nabi kau gooftaa ini wama ini enggak kan warna saya warna dia sana beri buka kapusan gooftaa sana sore sosani semua gooftaa mali fi sore si beraduliti hamma amatu wanti nojjet bu isini tinimu isin nacala betua warna sore sawu nojjetan sore sawu gooftaa amma mo femo gara warra abba taita tinimu gooftaa itu karena sebetu asasnya timbai susah ini mau gooftaa gooftummaa warra abbaa taayitaa sanan isinitti immoo barbaada kan gooftaa Yesuus Kiristoos bukkee qabe gooftaa ittiin jedhu warra polotikaa abbaa taayitaa gurguddaati maaliif gooftaa isaanii hin jedhu nama miin isee ishii jettee maaloo baachisu isee hin bii jette immoo maaloo baachisu jedhu isa ishii jedhee isaanii bulee gabjanii ilaalu isa dideewoo hirreebu hin ajjeesu hin saamu qeesa balleessu mandara isaaniitiin har'ayyuu kun jira keessatti biyya Afrikaa
jarreen sanaan gooftaatti jiru. Gooftoliin sun yeroo baay'ee anamuu baay'isu waan baay'ee hojjetu keessatti isaanii baay'isee nama miidhuun arge ani Sillaasee keessa hojjedheeraa, Dargii keessa hojjedheeraa, Ihaadiq keessas hojjedheeraa. Naannoo koo immoo riphee lolaan tokko dhufee waggaa lamaan qabateetu ba'e yeroo sana Ooneg jedhu jedhu amma maqaasaa isiniyyuu beektu. Egaan warri kaan kun hundumtuu yeroo isaan nama kana agaraggara nama kana miidhan argaan ture dullummaa kootii. keessatti Maarkis Leeniistiin immoo miidhaa keessa ba'ee የተፈጥሮን በቁጥጥራችን ስር እናውላለን የሮ ባየ ዱበታ ሰገንታ ባፈቴ ዱማ ጌደረመ ጉዳ አገርሲሱዳፍ ኢትዮጵያ ከሰቲ ያሊ ጎዴ ቱሬ አካስ ጀኤራ ገሩ ሁምነቲን በከሰነ ገው ይነብ አካጅሬ ዱበቴ ገሩ ሁምነቲን በከሰነ ገው አቤ ኡጉማ ቢሻን ጀልሱ ሲያሌራ ጋራ ጨርሴ ስርት ገዱ ሲያሌራ ዳጋ ጨርሱ ሲያሌራ ነሞተ ወልት ቀቤ ዶ ተቆጥ ወልት ቀቤ ማነበሩምሳ ማና ኪማ ከራባሴፊ magala gochu sialera demi humni san daddabe goftumman sa akekkatera saganta basera garu humni sammu hinnadabe goftoli baaye fokkorani dubbatani saganta baafatani akikisani karattafun biya soresatti biya hiyesatti arga goftoli biya la faraju Petros gofta Jesus Christosini Gofta Yesus Kristus ti amana qalbi di dirada gofta Yesus Kristus ila harra ani senisi Yesus Kristus gofta inni uguman gofta amen inni uguman gofta amen gofta kalisa gofta gofta barabarani sumu kan jiratani goftolinan barako kesatti arge hundumtu saganta basani sagantan sani karattafa afanin dubbatani karatti jala hafa henduani Himbadani, hinjijiramani, goftaalee engada warri turan mana koo dhufanii immoo na kadhachuu jalqaban. Iddoo waldaa kiristaanaa keessaa waa hojjetu, waldaan kiristaanaa yeroo warra rakkatan waa gootiif ani immoo waldaadhaaf kan hojjedha. Gooftoliin bara durii waldaan irratti diiganii, na hidhanii, na reeban dhufanii immoo waan ittiin biyya abbaa kootti galu galaallee nuu kennaan hin jenni waldaa kiristaanaa kadhatan. Waldaa kiristaanaa kenniif naan jennaan galaa kenniif akka isaan biyya abbaa isaaniitti galan godhe warrun waldaa kiristaanaa gubee hin jijjiiramu isaan Yesus Kristus gooftaadha. Yesus Kristus hin jijjiiramu gooftummaan isaa du'umee cubbumee seekamutee kan ta'e gooftaa waan ta'eef inni gooftaadha. Kanaaf gooftaa Yesus Kristus bartoota isaatii walitti isaan qabee goftoliin biyya lafaa Lord leadership in biyya lafaa amalli isaanii kana jedhe isin garuu akkas miti bartoota isaatii nu garuu akkas miti nu akka goftolii biyya lafaa miti jedhe isin gajjittanii miilla namaa dhiqxe isin gajjittanii miilla namaa dhiqxe yoolummaadhaan misiyoonii kiristiyaanota gidduutti waan an guddadheef gochaan misiyoonii tokko tokko innan gambeelatti arge innan bebeetti arge yeroo baay'ee garaa qoqqoosa gachidhanii saba booddeettafaa saba rakkataa wajjinii rakkataa turan keessatti na yaadadha biyya gambeelaa keessatti Dr. Raayimaritti jedhama Ameerikaawwiin waldaan kiristaanaa Makkaana Yesuus kan beeku waamtee doktorummaa ulfinaa laattee akka inni itti saba anyuwaa gidduu jiraatee saba anyuwaa barsiisee deebi'ee immoo afaan isaaniitiin macaafa qulqulluu caafee akka inni itti miilla duwwaa isaan gidduu adeemaa ture akka inni itti qunxaa hidhatee isaanii wajjin deemaa ture akka inni itti isaanii wajjiniin beenchiin marxume biyya sana hin jiru lafa taa'ee Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhee wangeela sabbakaa ture yeroo yaadadhu middinoo kiristaanummaa maal kan jedhu jireenya ofiitti deebi'ee of ilaala. Biyya Noorwee immoo dhaqeen biyya warqee biyya gaarii sana dhaqee arge. Narsoota midwaayifii ta'an biyya koo biyya bidii keessatti mandara keessa deemanii dubartoota daarratti miidhamanii rakkatan gola isaanii keessa dhaqanii wayyaattuu isanii dhiqanii mana kimitti geessanii fayyisanii isa ofii dadhaban immoo gara aayiraatti gara Addis Ababaatti xiyyaaraan fe'anii warra wajjin rakkataa turanii narsoota akka Sisteer Buudilfaa akka Sisteer Asteeriifaa cabanii biyya warqee sana keessaa dhufanii wajjin rakkataa turan yeroo argu kiristiinaan maali? Kiristaanummaan kaan nama godhaan jedhe
carraar gadhiin biyya isaanii dhaqee gibbii isaaniitti galan maatii isaan keessa dhalatan maatii jaboo akka isaan ta'an arge. Garuu anaa wajjiniin corroqa keessa, dhoqqee keessa, gola keessa, siree geergoo qaburra ta'anii uummata kanaaf hojjetaa turan. Kiristiyaanummaa. Isa kana inni Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatiif isin akka gooftonni warra kaanii miti. Isin warra gajjini namaaf hojjetu, warra miilla namaa dhiqu, warra namaa cabee hojjetu, warra garaa namaa laafu, gooftummaan keessan isa kana jedhee bartoota isaatiin. Wangeela Maarqos boqonnaa 10 42 hamma 44, Luqaas 12 hamma 25 isin akkas miti. Isin warra akkasiitiin jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatti hubachiise. Har'as anaa isiniin kana nu hubachiisa. Waa'ee warra misiyoonii silaa utuun isinitti hin darbu. Jarriin dullooman biyyatti galan. Amma seena teekinooloojiin akka isaan biyya hiyyeessaa sana dhaqanii uummata isaanii kana danqeera. Badaa misoomummaan dhaqanii biyya keenya gargaaraa jiran. Biyyi keenya immoo ammayyuu gargaarsa barbaadu. Ragaan koo keessa boqaafaa keessa gannatii fa'i. Warra amma kaleessa dhufanii isin gidduu jiran. Amma Waaqayyo Gooftaan maalitti jijjiire? Isinitti jijjiire. Isin warra biyya Ameerikaa biyya Eurooppaa jiru ciccimoo kanatti misiyoonii Ameerikaa misiyoonii Eurooppii warra dureeqanii biyya keenya harka qaban nu kiristaanota warra addana jirutti jijjiire. Yeroo isin jeetti horii asitti buuftan ani immoo aannan dhuga. Yaa Waaqayyo misiyoonii warri durii akka isaan biyya keenya hin nanneefi wanti baay'ee waan karaatti cufeefi misiyoonii haaraa immoo asii mukaatti yaa Waaqayyo jedhee qodaa aarsaa keessanii ilaala. Yeroo masoobiin qodaa aarsaa keessanii guutee ol deebi'u dhugaa mana isinitti dubbadha. Waaqayyo Yesuus Kiristoosiif galata dhiyeessa. Waaqayyo isin iddoo buuse. Yaadadhaa biyyi keenya ammayyuu rakkina qaba. Rakkina kana keessaa immoo Gooftaa Yesuus Kiristoos nu baasa. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos gooftaadha. Gooftummaan isaa isa namaaf hojjetudha. Inni foon isaatiin dhiiga isaatiin namaaf du'ee du'a mo'ee cubbuu mo'ee seexana mo'ee namaaf hojjete anaaf isiniif aarsaa ta'e. Inni akka gooftolii warra biyya lafaa sagantaa baasee sagantaan isaa karaatti nafu hin jedha fiixaan baasa. Alaazaar du'aa ka'i jedhe. Alaazaar du'aa ka'i. Alaazaar du'aa ka'uudhaaf qorichiin barbaadamee doktoriin piroofeesariin hin gaafatamne. Ka'i Alaazaar du'aa ka'i. Waan nyaatan hin qabani namooti kun yaa gooftaan dukkaana naanii dhufani. Waan nyaataa gara mandaraatti ba'anii haa barbaaddatanii. Aga bukuluu jedhanii bartoonni gooftaatti himan yeroo namooti dukkaa yaanii dhaqaniitti dubbatan. Waan isaan nyaatan kennaafi warra kakootii bartoota isaa kan akka bartoota salaamitiin isaan Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin gara waggaa 30 olii turan. Annan isaan gochaasaa fuulatti argan. Isaan iyyuu maallaannaaf jechuutti ka'an. Maallaannaaf. Qurxummii yartuu isheetiif daabboo xinnoo ishee qabnaa waan isaan nyaatan kennaaf. Qurxummii yartuu isheetiif daabboon yartuun ishee namoota 1000 nyaachiftee hambaan masoobii 12 deebi'ee jedha qulqulluun sagalee Waaqayyoo. Hambaan masoobii 12 deebi'ee jedha. Sagantaa baasee hin abboomee abboommiin isaa fiixaan ba'e. Yesuus Kiristoos gooftaa akkasiiti. Abbaa taayitaa hin abbooma. Abboommiin isaa immoo jechi isaa immoo fiixaan ba'a. Karaatti hin hafu. Abboomee farramee attamitti hojiirra oolchinu jedhanii kaabineen isaa hin danqaman. Yeroo inni abboomu ameen gooftaa koo ameen jedhanii qurxummittiidhaaf daabbottii sanaa saba sanaaf dhiyeessuudha. Jarri nyaatanii quufan masoobii 12 deebi'eedha. Gooftaa Yesuus Kiristoositti kan jaalatan obboloota obboleettota ko. Gooftaan nu itti amannu inni Phexros Yesuus Kiristoos gooftaadha jedha. Gooftaa humna qabu, gooftaa aboo qabu, gooftaa waan jedhu fiixaan baafatee hojjetudha. Waan isaan nyaatan kennaafi jedhe. Waan isaan nyaatan kennaniifi. Kanaaf
Phexros saba sanani Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanaati qalbii diddiirradhaa jedhan isaan egaa maal goonuree jennaan egaa maal goonuree Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanaati qalbii diddiirradhaa egaa maal goonuree jettuu jireenya keenya keessatti hafuuraanis fooniinis Fooniin takka takka horii gaa argattanii jireenya gaa argattanii barumsa gaa argattanii amma immoo maal hojjettanii hin mari'attu ofiin haadha manaa keessanii abbaa manaa keessanii ollaa bitaa mirgaatiin beekaa keessanii hin mari'attu egaa maal goonuree jettanii maatii keessanii wajjin yoo mari'attan hin mootu hojiin keessan fiidhaan hin ba'a fooniin hafuuraan immoo takka takka jireenya keenya keessatti danqamii hin dhufa waan goonu wallaalu Gooftaa Yesuus Kiristoosin ergaa maal goonuree jettanii hin gaafattu an maatii Yeesaa keessatti dhaladhee guddadhe Yesuus Kiristoos immoo ijoollummaa kootii kaasee akka faayisaa kootiitti fudhadhe waa'ee jireenya kootiif yeroo baay'ee egaa maal goonuree gooftaa koo gaafadha karaadhaaf dhugaadhaaf jireenya inni ta'e Yesuus Kiristoos laa karaa kanarra godhinaa jira karaa sanarraan goona qooma abbaa kootii Gooftaa koo abdadhe karaa sanarra godha fiixaan hambaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos hammanni jedhe fiixaan hambaa waa'ee waldaa koos tokkoon dhugaa isinii ba'a waldaa Tobbii jedhamu akkanas keessa gannatiifaan beeku si'a tokko rakkina naannoo kootti rakkuma sana isinitti dubbadhee biyyi koo biyya waraanaati waggaa baay'eedhaaf biyya waraanaa kana keessatti immoo waraanni bara sanaa sirni polotikaa bara sanaa waldaa kiristaanaa hin jaallatu isa irratti immoo hawaasi naannoo sanaa Kiristoos Yesuusin akka fayyisaa isaaniitti kan hin fudhanne baay'eetu jira hacuucamtuu waldaa kiristaanaa immoo kana gidduutti biqilche dhagaa mootummaan nu jaallatu hawaasi naannoo sanaa naannoo qabu nuyitu Yesuus Kiristoostu gooftaadha jedhe kanaaf si'a tokko gaaf tokko waldaa tokkotti waan tokko ta'e riphee lolaan daangaarraa dhufee mandara sana keessa jira Tobbii kan jedhamu ganda keessa humni waraanaa mootummaas birgeediidhaa ka'ee mandara sana keessa jira warri ganda sanaa wallaalanii humna waraanaa isa kan mootummaa gooroo duuba saaloonii taasisanii buna kennanii fi midhaan kennu kan riphee lolaa immoo diiqa keessa teessisu hin amantan kanarra riphee lolaan diiqa taa'a humni mootummaa waraanaa immoo gooroo duuba taa'a yoo riphee lolaadhaan mana kon dhufin jedhan inni manatti dhufa humna waraanaatiin mana kon dhufin naa jedhan atoo riphee lolaa qallabdaa jedhe innis nama reeba maal akkasitti naannoon sun akkas ture halkan sana ergamaan Qees Mikaa'el cuuphaadhaaf kennaa qulqulluu kennuudhaafan sanbat duraa lafoo koon deema shaantaa koo baadhadhee adeemsa sa'aatii sadii deemee Tobbii dhaqa borumtaan cuuphaadhaaf kennaa qulqulluu kennuu dhaqa kottuu nu cuubii kottuu kennaa qulqulluu nu kenninaan jedhanii qoonqoon hin taa'u qoonqoon hafuuraan taa'u qoonqoo fooniitu ta'a malee qoonqoon hafuuraan taa'u guyyaatti si'a sadii kadhadhaan nu jedhe guutaan qoonqoo hafuuraan eegossinaan beelessinaa guyyaatti si'a sadii kadhadhaa utuma waraanni jiru beelli hafuuraa naannoo sanaa kottuu nu cuubii kottuu kennaa qulqulluu nu kennaan jedhan kanaafan naqee mana jaarsolii waldaa tokko waldaa taanee dhaqee buleen jarri keessa immoo mandara keessa dhufanii nam'aniiru amma kan balaan halkan kana bu'a balaan halkan bu'u waraana riphee lolaa keessaas miti waraana mootummaa keessaas miti hamtu gootee warra naannoo hin qabnetu boru Qees Mikaa'el dhufee waldaa kanatti cuuphaa cuuphee kennaa qulqulluu keessa Kiristinnaa nama kaasee kennaa qulqulluu namaa kenna kan jedhu oduun dhaga'ameera ganda sanatti gibbi lalee baay'ee machaa jedha maal kanaaf hamtu gooteen halkan kaatee dhattee waldaan keenya mana citaadha horii gaanga mana citaa cimsinee irra tuullee ijaarranneerra abiddatti dhatte waldaan gubataa bule
Gabbaanee waldaa irra dhaamsinu namni gadi hin ba'u. Namni tokko gadi hin ba'u. Namni gabbaanaan xiitiidhaaf ta'a. Xiitii nama rukutu kan eenyu akka ta'e immoo hin beekamu. Utuun tokko isinitti himuun tokko isinitti hima. Qeesii keenya qeesii Abbabee Aagaa kan jedhamu ammas lubootiin amma Itoophiyaa dhufan isin gidduu jiran beeku. Sababa akkasiitiif waraanni dhaqee mana isaatti naqee mana isaa bullaan halkan horii isaa alaa iyyinaan horii isaa ishee hidhamtee ho'isi qaxattee hiikkachuudhaaf gabbaa'e xaabuun itti maxxanjeessan keessa Abbabee Aagaa. Gabbaanillee reeffa isaa dafa yeroodhaan hin fuune maaliif abiddatti eewutu gabbaa. Akkuma kana waldaan keenya salkan gubataa yeroo bulee gabbaanee waldaa irraa dhaamsinu yoo gabbaanee boombiidhaaf xiitiidhaaf taanu waldaan gubataa bulee. Yoo lafi bari'uu jedhu jarri akka bineensa hamaatiin haadhiisaa daraa warri waraana sana keessa turtan yoo lafi bari'u caakkaatti nama. Inni sunis gar tokkotti nama. Ganda yoo baanu waldaan gubateeraa akka lafatti teenyee waaqeffannuu qabnu. Egaa maal goonu ree jenne akkuma bara Pheexroos amantoonni bara sanaa egaa maal goonu ree jedhanii nusi gabbaanee egaa maal goonu ree waldaan gubatee jennee nu dubbachuutti kaane walitti yaadee lafa bari'eera. Gara waldaa sanatti walitti dhufne Hafuurri Qulqulluun qajeelcha nuuf kenne. Daaraa kanarra taa'aati qalbii diddiirradhaati Waaqayyoon kadhadhaati cuuphaa keessanii cuuphaa kennaa qulqulluu keessanii fudhatan. Daaraa irra teenyee waldaa tokki cuuphaas cuupnee kennaa qulqulluus fudhannee mana keenyatti galle qalbii diddiirranne. Egaa maal goonu ree Hafuurri Qulqulluun waan goonu hime. Har'aa waldaan sun waldaa guddaa deebiftee waldaan keessanaa warra kaanitti hiriiranii qorqorroo bitanii mana citaa qorqorrootti jijjiiranii har'a waldaa guddaa ta'ee biyya Beekigidaanii keessa jira. Egaa maal goonu ree yeroo jenne Hafuurri Qulqulluun waan goonu nutti hime. Kanaaf amantoonni yeroo sanaa Phexrosiin waan ta'e hundumaatiin waan dinqii waan naasisaa waan rakkisaa kana yeroo arganitti egaa maal goonu ree jedhan. Qalbii diddiirradhaa cubbuun keessan akka isinii dhiifamuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin cuuphamaa Waaqayyoon kadhadhaa jedhee Phaawulos sagalee cimaa itti dubbate. Hojii ergamootaa boqonnaa 20:21 gara Waaqayyootti deebi'aa jedha. Roomaa boqonnaa 10:9 irratti Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin du'aa akka isa kaase amanaati. Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhaati qalbii diddiirradhaa jedha. Egaa maal goonu ree jennaan. Jireenya keessa keessatti har'as sagalee Waaqayyoo inni kaleessa dubbatu har'as nutti hin dubbata boris hin dubbata. Egaa maal goonu ree kan jedhu isinitti dhufaa. Egaa maal goonu ree kan jedhu rakkinni bal'innis yeroo dhufu immoo itti hin mari'attu, itti hin kadhattu, itti gaayyaa hin xuuxxu. Gaayyaa xuuxxu yeroo dubbiin tokko bitaa namatti galu jaarsonni warra durii walitti yaa'anii gaayyaa isaanii tambootti naqatanii abiddarra kaa'anii taraa xuuxaa mala wal gaafatu. Mala baay'ee waliin asiin baana asiin galla akka boona jedhu. Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Anaaf isinii abbaa malaa qabna. Abbaa malaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mala kan itti gaafannu qabna. Foon uffannee biyya lafaa kana keessa hamma jirrutti rakkinni jira. Biyya lafaa keessa hamma jirtanitti rakkina jiraa jedha. Eenyu fa'i rakkina kan qabu yoo jettan eenyuun qabu. Eenyu fa'i rakkina kan qabu. Eenyuun qabu. Mootiin keenya Haayile Maariyaam yeroo baay'ee rakkata. Achi kanatti asii kanatti biyya Islaamaatii kiristaanota uummata biyyatti dachaasanii hojjetee dhufa waan nyaataa waan dhugaa lafatti galan qaban maal fanni waan akkasitti baay'ee rakkata. Mootummaan aangoorra jiru. Har'aa biyya kamuu kan jiran mootota yoo itti seettanii ilaaltan baay'ee rakkata. Baay'ee har'a maas miidiyaadhaan mootota addunyaa irra yeroo ilaalle
yeroo baay'ee fala dhabu waa farramsiisuudhaan yeroo itti geessanii as ilaalanii achi ilaalanii kaabinii isaanii gaafatanii maal goonuu jedhu rakkinni jira. Sooressoota yoo laaltan rakkina qabu. Rakkinni jira jireenya namaa keessa. Yeroo kana Waaqayyoof galanni haa ta'u. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qabna. Ameen. Egaa maal goonuu ennaa jennee abbaan malaa keenya tokkichaan as ba'ee yeroo inni malan malatu agarra. Kanaaf Isaayaas boqonnaa 57 lakkoofsa 19 irratti afaan ittiin isa galateeffannu warri fagoo jiranis warri dhiyoo jiranis akkatti amanan sagalee Waaqayyoo yeroo inni nu kaa'utu agarra. Kanaaf isinis ijoolleen keessanis dhaloota hamaadhaaf galgalaa kanatti isa dhufuutti jiru eekamsa ooluudhaaf qalbii jijjiirradhaa. Dhaloota hamaa kanatti isinis ijoolleen keessanis dhaloota hamaadhaaf galgalaa kanatti dhufuutti isa jiru jalaa bara hamaa kana keessaa ba'uudhaaf qalbii jijjiirradhaa jedhee Phexros cimsee dubbate. Phexros nama cimaadha. Gooftaa biraa barumsa gurguddaa barumsa hafuuraa baraa ture. Phexros eekkamameera. Phexros ifatameera. Phexros badhaafameera. Qurxummii baay'ee guuboo guutee qabatee gammadee yaa gooftaa koo jedhee yeroo inni galata isaa dhiyeessutti gooftaan immoo isa badhaasee nama kan qabduun si godhattiin. Qurxummii irra bartee nama kan qabduun si godhattiin. Nan du'aa guyyaa sadii booddee du'aa nan kaa'eetti du'i sirran ga'ii gooftaattiin jedhe. Hidhifate gooftaan. Gooftaa wajjin bara baay'ee rakkinas badhinas dubbachuudhaan Phexros dubbii gooftaatti ogummaa wisdamii argateera. Waldaa kiristaanaa keessatti deddeebi'aa jiran ammallee gooftaatti wisdamii argataa akka jiru adaraa yaadadhaa. Waan tokko si yaadachiisa. Waldaanan keessaa dhufe baay'een isaanii birrii guddaa horii hin qabneen macaafa kana bitatanii baatanii adeemu. Jarreen kun torbeetti qeesiin wangeelaawwiin yeroo inni macaafa dubbisu isanii dubbisu kana duukaa bu'anii ilaalu. Duukaa bu'anii ilaalanii yeroo inni gabbaan yeroo nan gabba'u sila akkas akka jette maal jechuu keetii jedhanii na gaafatu. Macaafa qulqulluu isaanii dubbisu yeroo baay'ee waldaa sana keessaa faarfataa ciccimaa jaarsolii ciccimoo waldaa kiristaanaa bushan namoota ogeessa qaban mootummaa bukkeellee goranii waan gurguddaa hojjetanii arge waldaa sana keessaa. Macaafa qulqulluu kana keessaa ogummaa horatan. Macaafa qulqulluu keessaa manattis alattis ogummaa irraa horadha. Qeesiin wangeelaawwiin jaarsolii waldaa barsiisaan daaqoniin yeroo inni sagalee Waaqayyoo dubbatu duukaa bu'aatii ilaalaa kana booddee ogummaa horatu. Phexros gooftaa Yesuus Kiristoosiin taa'ee dhaggeeffachuudhaan yeroo hundumaa wajjin dubbachuudhaan takka ifatamee takka badhaafamee gooftaatti yeroo inni ogummaa guddaa argatu sagalee Waaqayyoo nutti hima. Kanaaf Phexros inni ogeessichi 11 keessaa ka'ee qalbii jijjiirradhaa. Isinis ijoolleen keessanis ooluudhaaf qalbii jijjiirradhaa ammaa kaasaati jedhee cimsee yeroo inni uummatatti himuun iddoo kanatti arga. Abdichi isiniifis ijoollee keessaniifis isinis ijoolleen keessanis dheekkamsa dhaloota hamaadhaaf galgalaa kanatti dhufuutti jiru keessaa akka baatanii qalbii jijjiirradhaa. Isinis ijoolleen keessanis dhaloota hamaadhaaf galgalaa kana keessaa sagalee tokko dhagaa biyya kanatti yeroo baay'ee attam intalli keessan attam ilmi keessan yeroo hin jedhu waggaa 18 darbeera inni jireenya ofiisaa jiraachuu jalqabeera naan jedhu. Iseen jireenya ofiisee jiraachuu jalqabdeetti jedhu. Yaa obbolootaa hin ga'u. Jireenya ofiisaa jiraatteetti jettanii ilma keessan intala keessan biraa nafinaa. Ammallee ofitti qabaa mataa shuubaa fi attamiin garbicha koo nyaattee garaa qabdaa uffattee nannaa qabdaa ati piroofeesarii taatee birrii miliyooniidhaan jaangalfattaa horii kana immoo eessa fe'ataa jirta attamitti nyaatta attamitti uffatta jedhaa itti dubbataa. Jireenya mataa isaa jiraatteetti seenii jireenya mataa isaa jiraatteetti immoo walitti hin qabnu hin jedhinaa mucaa keessanii. Umurii dheeraan mana barumsaa isa guddaadha. Rajii midimee tilatti mirti beeknoo jedha Solomoon.
Mucaan keessan tamartee profeesarii doktorii waan feete miliyeenarsii yoo taate hamma keessan waa'ee jireenya muuxannoo jireenyaa biyya lafaa kanarraa hin arganne yoo garaan keessan dhuma mucaa keessanii dhukkubee intala keessanii ilma keessanii yeroo hundumaa itti siqaa utuma seenan dhaasin dhabdu utuma ni nan dhaasin isin dhabu utuma ni si ati haaraadhaati immoo booddeetti tafaa haala isinii jedhu taasaa yeroo inni kaati mana keessa dhufu diippi firiijii banaatii mee waan nyaatu keessaa barbaadda dhufu gali jedhaanii waan yaadateen bitatu yoo bitatu immoo waan isaaf ta'u yeroo baay'ee bitu ofumaa barreessa. Kanaaf ijoollee keessan dhaloota keessan inni jireenya mataasaa jiraatu isheen jireenya mataasaa jiraatti jettanii hin gatinaa itti siqaa. Kunis eebba isiniif dabala. Kana booddee Waaqayyoof galanna ta'u adaba dhaloota jallaadhaaf hamaa kanatti jalaa ba'uudhaaf isinis ijoolleen keessanis jedha. Har'a ergaa qabna nu waldaan kiristaanaa adaba dhufuutti jira biyya lafaa. Eekkamsatu biyya lafaa dhufuutti jira. Maas miidiyaa keessan ilaalaa. Gaazexeessaan kan inni barreessu guyyaa guyyaatti ilaalaa. Biyya lafaa kana mimilladhaa dhaggeeffadhaa. Balaan bu'aa jira. Ibidda biyya lafaatti gadhiifamaa jira. Beelatu jira. Har'atamatu jira. Mootummaa dalgaatu jira. Sin caalaan beeku sinna caalaa beeku. Awwaanan beeku ammasi. Naannoo koo abbaa warraa garaa kuma dhibbaa oliitu safaraadhaan biyya tokko warri polotikaa fidanii safarsiisanii jira. Jara kana gidduun naqa hojii wangeelaati yeroo baay'ee jajjabeessuun naqa qeesii of keessaa qabu. Maal attamitti dhuftan jedheen gaafadha. Ittuma ba'anii nu biyyaa baanas hin jenne. Nu waan quuqeen gubeeras hin jenne. Kaa asii kaa qawweedhaan dhumuudhaaf kaatu massaaraadhaan dhumuudhaaf kaatu nu jedhanii nu dachaasanii biyya kanatti nu fidanii warri polotikaa. As nu fidanii nuuf qamadiidhaaf zayitii dhiyeessaan nu kennu horii nu dhufuun immoo xiitii bitatu. Ilaa kanaan gidiramaa jirraa naan jedhanii natti man naannoo kooti. Biyya lafaa keessaa gidiraatu jira. Rakkina adda addaatu jira. Dhaloota hamaadhaaf galagaggalaa kan maatii namaa rakkisu, kan saba rakkisu, kan lubbuu nama tokko rakkisu, kan waldaa rakkisu, kan biyya rakkisu jira. Har'a masaaraa guddaan biyya lafaarraa dhuka'utti jiru isa lafa fixu duwwaatu hin ta'in isa nama fixu. Dhaloota hamaadhaaf galagaggalaadha. Naannoo keessan isin ilaaltan dhaloota hamaadhaaf galagaggalaa Waaqayyoon hin beekne nama hin beekne akka itti jiraatu dhabe rakkoo baay'eetu jira. Kanaaf Qorintosaa Filiphisius 2:15 irratti isinii ijoollee Waaqayyoo warri taatan jedha. Dhaloota hamaadhaa fi micciiramaa karaarraa kaase kana biyya lafaatti akka ibsitaniif Waaqayyo isin kaa'e jedha. Filiphisius 2:15 irratti isin ijoollee Waaqayyoo warri taatan dhaloota hamaadhaa fi micciiramaa karaarraas kan kaase biyya lafaa keessatti isin immoo ibsaa taatanii isaan oolchuudhaafitu kaa'amtan jedha. Ijoollee Waaqayyootiin egaa maal goonuree gooftaatti kan jaallatamtan obboloota koo obboleettota koo har'as waldaan kiristaanaa isuma Phexros gara waggaa bara jalqabaa keessa dubbate bara araaraa gara jalqabaa keessa dubbate har'as waldaan kiristaanaa egaa maal goonuree jettee dogoggora seetiif cubbuu seetiif biyya lafaa egaa maal goonuree jedhee yeroo gaafatu dubbii jireenyaa jabeessaa qabadhaa jennee Filiphisius keessatti isuma barreeffame har'as kanuma biyya lafaatti dhugaa baana. Ijoollee ifaa kan taatan dhaloota hamaadhaaf galagaggalaa warra ta'an kanatti lafa jirtanitti yeroottis yeroo maleettis abbaa taayitaa jedhee fiixaa kan baafatu Iyesuus Kiristoositti amanuudhaan karaa jireenyaa karaa ifaa ilmaan namaatti ibsina. Waaqayyo warra egaa maal goonuree jedhee of gaafatee wal gaafatee Waaqayyoon Waaqa jiraataa Iyesuus Kiristoosiin gooftaa immoo gaafatee namaa malee ofii malatu waldaa kiristaanaa hunduma keenya haa taasisu. Ayyaanni gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos tokkummaan Hafuura Qulqulluu jaalalli Waaqayyoo hunduma keenya haa baay'atu galatoomaa. Qoramatti nu galchin hamaan oolchi malee mootummaan keeti hoo humnis galannis baruma baraan. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu isin haa eebbu.
Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaas isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatiif kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkooti. Ameen. Mee obboloota keenya wajjin faarfannaa kana faarfataa erga faarfannaa kana xumurree booda gara fellowship hoolii adeemna. Bunni shayeen qophaa'ee nu eegaa galma Asteer Gannoo keessatti achi seenna faarfannaa kana faarfannee gara xumuraatti fidna. Hundumti keenya Bye.
hundumaatiif guddaa waaqayyoon galateeffannaa karaa adda addaatiin kan nu tajaajiltan hunduma keessan waaqayyo haa eebbisu. Amma gara bunaaf shayii galma Asteer Gannoo seennaa namooti qolfii konkolaataa gattanii yoo jiraattanii na bira jiraa fudhachuu dandeessu. Guyyaa nagaa guyyaa eebbaa uumama keenyaaf haa ta'u. Nagaa waaqayyootiin oolaa. Thank you.